biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Olmaan nagaa hordoftoota dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashamaa kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata waxabajjii bultii 15 bara 2021ti. Kanagaa sanfuudhee fi turtiin keessan hagamaa kurfii keenyaatti nu faana ta'uuf kan isana hawwatu ammoo anateekii dhugaasaati. Ani sanaa dhufu isaniin jechaatuma nuummeffannaa kurfii keenya guyyaa har'aa isanitti hima. Kaabinoonni kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa Hona Bulee Oraa hawaasa Oromoo gandeen Hona Bulee Oraa garaagaraa keessa jiraatan dirqisiisuudhaan kaardii filannoo shiraa jalqabuma dirqiidhaan itti kennan yeroo ammaatti ammoo dirqiin irraa guuranii osoo guyyaan filannoo shiraa sun hin gahin dura ittiin of filaa jiraatu. Bulchaa godina Gujii Lixaa ka ture Abarraa Bunnoodhaa kan barootaa fi hawaasa Oromoo godina Gujii Lixaadhaa duguugaa ture, hidhaa ture, ajjeesaa ture, qabeenya isaanii saamsisaa ture. Gara maayii bara 2020tti ammoo kormi Gujii Lixaarraa kaafamuun gara godina Arsii Lixaatti bulchaa ta'ee jijjiirame. Yeroo ammaatti ammoo paarlaamaa mootummaa Koloneel Abiyyi filamuuf takkaa'u dorgomuuf gara godina Gujii Lixaa Hona Qarcaa keessatti kaadhimamaa ta'ee dhiyaatuun wal qabatee hawaasni Oromoo gamasii mormii guddaatti jiraatu. Kanaan dura yeroo bulchiinsarra ture Abarraa Bunnoodhaa gandeen godina Gujii Lixaa Hona Bulee Oraa keessatti argaman ganda 7 muruudhaan warra geediyootti gurguratu. Wal dhabiinsas hawaasa Oromoo Gujiif warra geediyoo gidduutti dhalchuudhaan yoo xiqqaate lubbuu namoota 1,500 ol kan galaafatee ture Abarraa Bunnoo yeroo ammaatti ammoo maqaa filannootiin achuma gara godina Gujii Lixaa Hona Qarcaatti deebi'ee dorgomuudhaaf deemaa jiraatu irratti hawaasni Oromoo gamasii mormii dhageessisaa jiruuf haala waliigalaa hawaasni Oromoo godina Gujii Lixaadhaa keessa jiran irratti odeessa gamasitti bilbilee Oromticha Gujii tokkorraa arganne dabalatee jaarummaan shiraadhaa yeroo ammaatti kaaba Oromiyaa konyaa Walloo keessatti deemaa jiraatu. Gargaarsi hawaasni Oromoodhaa bifa garaagaraan hawaasa Oromoo Walloof taasisaa jirus hawaasa Oromoo Walloo ga'aa akka hin jirre dabalataan ammoo yeroo ammaattis humnoonni naannoo Amaaraa hawaasa Oromoo Walloodhaa haadhuuf qophiitti jiraatu. Giddugaleessa godhatuun marii Oromticha kaaba Oromiyaa konyaa Walloo waliin taasifnee fi akeekniif galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessaa irrattis yaada Oromoota lameen irraa argannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Jalqaba irratti gara godina Gujii Lixaa Hona Bulee Oraatti bilbiluun qabxiilee adda addaa irratti yaada Oromticha konyaa Gujii Lixaa irraa arganneef dhaammannoo isaas hin dhageessisuun saganticha saaqanna itti dhiyaadhaa. Godina Gujii Lixaa kana keessatti gandeenii fi magaalotuma keessatti Oromoon rakkoo keessa jira. Keessumaa gandeen baadiyyaa keessaa kaardii filannoo galchaa jechuun hawaasa gidirsaa jiru. Aguma Hona Bulee Oraattiyyuu jedhama. Baadiyyaa godina Gujii Lixaa kana keessaa ammoo Oromoota qotee bulaa horsiifatee guuraniitu gara Hona Bulee Oraatti geessanii hidhaa jiru jedhu. Haaluma isin keessa jirtan kanan isinirraa odeeffadhee Oromoo dhageessisaaf sinii bilbile. Akkasuma nama beeksisuu nama hidhee akkasumas jira. Ammallee namni gandarratti kan hidhamu kanumaa aanaa geessanii hidhanii kanumaa hidhanii namni gaafatuu jiru namni nama baasuu jiru nama waan nama dubbatuu jiru. Rakkoo guddaatti jira. Keessattuu amma akka aanaa Bulee Oraa ganda Soofilee Waachoo ganda Haroo Maatanaa qilleensoo Mokonniisaa Gaalessa Nageessoo ganda jedhan kana ammallee moototiin isaa ganda jedhan kana guddaatti rakkoo guddaatti jira. Nama hidhaa keessa baasanii illee ajjeesanii mana namarraa gubbanii
midhaan gootaraa keessatti waliin gubanii horii namaa qalatanii kaan gabaa baasanii illee gurguratanii. Amma kana ka cufa kan tolchu poolisoota poolisii humna addaa Oromiyaa jedhan sammoo milishotaa fi kaabinoota moo raayyaa ittisa biyyaa sammoo warra Eertiraati moo qaama kam kana hunda ka tolchu dhiyeenya kana moo eessatti amma godina Gujii Lixaa kiyaa kan nama Oromoo dhamaneedhaati baasanii ajjeesan. Kun ganda Moortoo Qilleessaati. Godinuma Gujii Lixaa ona Bulee Oraa jalaa kun. Ana Bulee Oraa jalaa wanti bu'iinsi waraana woboo waliin ture. Tole. Bakki wanti bu'anii suni namni suni ganda Ijii keessa jira. Maafaan isaan ammoo ganda Moortoo keessa jira. Ganda kam jettan? Moortoo Qilleessaa. Tole. Abbaa firqaa suniiti amma firqaa suuraa kanatti jedhanii hidhaa keessa baasanii ajjeesanii. Eenyu amma Oromtichi dhaabayafame ajjeefamu kuni? Sallimaan'ee. Tole. Ajjeesanii. Tole. Qeetii fuulduraan akkuma jirutti fiichaa waliin akkuma kanneen buna waliin gubanii. Tole. Rakkoo guddaatti jira waan kana keessa godhu. Amma isumaayyuu filannoo warri isaanii Oromoo gadicha mana hidhaatti goonanii dhaaba gurguddachaa hidhanii amma kaarbii biraanillee zayitii sukkaaraa dirqamaanii makina namni yaaddatee yoo waan sanii qabaatanii kanaan qoodanii amma namni dhibee isaan waliin dorgomu jiru kaarbii kaan amma guyyaa sun adeemsanii amma nama ampulii filatanii guyyaa gaafa filannoo sun waraanni woboo karoora qabu jedhanii akkuma kana uummata soban irraa guuranii. Amma guyyaa filannoo sanii warra wobootu uummata haadhaa yookaan haadhiinsa geggeesseetu akka filannoon hin geggeeffamne tolchaa kanaafuu ammumaan kaardii kennaa jedhanii warra kaardii irraa fudhaniin ammoo ammumaan ampuulii yookaan biltsiginnaa filattaniittuudha akka isaan itti himani. Akkasii anaanillee kaardii fudhadhee ture kenniisa hin jirani nama dhibee irra goomisan jirani. Tole. Amma kun ammoo caala amma waan isiinillee kenniisa barbaanne akka ganda magaala Bulee Oraa kanitti nama soddoma wal jaaree namni tokko deebisee nama kudhan akka jaaraa guyyaa filannoo kana gubbaatti akka namni sirnaannee kateetti waan hin jirreetu jennee dubbannee turre. Guyyaa filannoo sun ammoo namni cuftinee mana itti dhufee akka ooluu fi wal mari'annee ture. Gabaabulee irraan ibidda fudhatan jedhanii beeka gaafa warri adii garaatti du'e kana waraana bannee deemuu warri paastoroota paartaasooti biisaa qeetii sheetii cuftii isaan eebbisee waraana kan gaggeesse gaafa isaan amma nama leessanii miqillee galan ammoo adii warra paartaasoo qeetii gaafsanii kana gochaa googatee deemee jennaan warri miqilleetti mana nyaataa cuffateen makina cuffaneeti akkasumas adii fi warra kamillee calqisanii deebisanii amma akkuma sun warra sanirraa nuti warri arganne irraa amma dirqamaan kaarbii kennan isaanii baadiyyaa isaanii guuranii nama yaaleessanii magaalaa irraa filannoo deemsisiisan naannoodhaan kana namni magaalaa keessa jiru sablammeessanleetti Oromoo cufti guyyaa sun mana ishii cufatee akka oole akka miidhaan nu dabarsanillee barbaanna. Ammoo warri filannoon osoo hin dhiyaanne filannoo mo'annee raayyuu labsaa jiru karaa alkallattii ta'een akkuma tamammoo dubbataa jirtu gandeenni godina Gujii Lixaa ona Bulee Oraa keessa kaardii dirqiidhaan hawaasarraa guuranii ittiin of filanii jiranii amma gaa filannoo kana baatanii dhiiftanilleen ammoo filuu dhiisuutu irra jira. Ataatuutti warri kun qawwee qaban Itoophiyaan impaayera afaan qawween ijaaramte ammalleen warri kun qawwumaan itti fufanii sanii fi Oromoof maaltu falaa jettu amma mana hidhaatii baasanii Oromoo ajjeesaa jiru qabeenya saamaa jiru qalataa jiru ka qalatan irra darbee horii Oromoo gabaatti oofanitti gurgurataa jiranii san hunda hambisuuf sila Oromoo maal ta'uu qabdii jettu warri kun qawwee qabanii namni afaan qawween deemummoo afaanuma qawwee waliin dubbatanii isa kanarratti sin maal jettu amma haala qabatamaa keessa jirtanirraa yoo kaatan. Yooti ka jennu amma namichatti guddaan gara qabsootti yoo deemuun waggaa cufa garbaa deemuu hin dandeenyu namichatti akkuma jirutti gara wobootti kuuni ka baay'ee namni ka gurguddate kun namni guddaan ammoo qabeenya qabuun gargaaruu danda'a dargaggoon gara wobootti makamuu qabanu
yoo karaa qabuuti yoo falmanni malee karaa kanaan wanni nagaa jennoonni nagaa ni falmanna jedhanii karaa nagaatiin galanillee kun daawwitti falli ugguraneetuma kun mana baay'ee tokkotanetti taphachuu jiranii wanni amma nu baatu qabsoo malee wanni tokko hin jiru qabsoo bilisummaa kana karaa danda'ame kun qabsootti makamuudha kun qabeenya qabuun gargaaruudha kanaadha falli dhibiin wanni dhibiin hin jiraatu. Hayyeegaa bareeda Oromoon dhiigaa yeroo garaagaraatti asoobamtu ammallee afaan qawweena caalamtu malee qabsoo kanarraan dhaabne ammoo addatti Oromoonni kibba Oromiyaa godina Gujii lamaanii Booranaa kan gara lixa Oromiyaa kun kan gara lixa Shawaa kun yeroodhuma Oromoon kaan moofamee bilisoomneeyyuu jedhu bilisummaa sobaa fi dhiichisu warri kibbaa kun lakkiin bilisummaan kana miti nu kana barbaanna miti kunni ilma nyaaphii guddifatee gabrummaa hamaan nu geessaa didaa turtanii du'aa turtanii jaartii ganna 72 qarcaafaa kana keessatti mana sii keessatti abiddaan gubatee reef akka qoonxaatti gatanii loltoonni koloneel Abiyyi haarsaa kana hundumaa kan baasaa jirtanii isan kun impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessummaa biyya Oromoo Oromiyaa walaboomsuu fi warri impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessinaa jedhan Dr. Hayilee Fidaa irraa kaasee warri isaan duraalleen impaayeruma Itoophiyaa kanaan dhuman ammallee jaarmiyaan Oromoo kana nagaa qabsoofne jettuuf xiinxaltoonni siyaasaalleen impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessaa kana warri dhaataa turani warri maandu'ani kaanii dhaban ati maal jetta? Ela akkuma amma reefu jette kaayee wandeeta aanaa gargaa keessan jaartii waggaa 80 suniin ibidda waliin gubiisin akkasuma jira gaafa saniin bulchaan godina Abarraa Buloo nama jedhamu nama jaartii san dabalatee keessattuu ammallee aanaa Birbicha Kojjawaa gubbaatti Akiliilii Areerii iddoo kan jedhamullee itti 12 ajjeefamee oraallitti hidhamee nafirsaa bakka ciccitee hubba'ee harkirra bahee miilirra bahee bakka hedduutti awwaalamane. Abarraa Buloo nama akkasi godhaa turesiitti ammallee qarqaa gubbaatti paarlaamaatti dhiyaateera. Amma maqaa isaa dhoofsaneeranii namni yoo maqaa isaa dhaga'anii tokko jedhu itti san amma yeroo arsaaf amma paarlaamaatti dhiyeessaniiranii. Waan Abarraa Buloo kana hawwan Oromoo shamarran Oromoo maanguddoonni Oromoodhaa ka kibba Oromiyaa godina Gujii lamaanii guddoodhuma himataa turan baatii 7-8 dura immoo Gujii irraa kaasanii gara Arsii lixaatti dabarsuudha kan dhaga'amu amma achi deebisaniitu paarlaamaa fi ona qarcaa irratti dorgomuuf deemaadha akkati jettu. Inni amma Arsii lixaarra jiraatee amma maqaan isaatti qarcaa gubbaatti paarlaamaaf kan dhiyaate. Mee waan Abarraa Buloo tolche waa muraasa irraa nuu kaase Abarraa Buloo bara mallasaalleen Oromoota 4 boolla tokkotti awwaalchisuudha kan himamu kan koloneel Abiyyi keessatti inni raawwate malee kanuma bara wayyaanee sanuu mee irraa nu himi waan muraasa waan guddoo dalage muraasuma nu dhageessise. Sirrii akkuma kan beektu ganda maatee boollitti gubbaatti nama sanillee akkuma boolla tokkoon awwaalchisee warra kanaallee nyaadha fuudha nyaadha nama bitaa ture. Aanaa kami? Aanaan Bulooraatuma ammallee jedhee ofii Gujii yeroo namni akkasuma dhaabee balleessu gubbaatti ganda 7 kan duraanii harkuma Oromoo kan jiru referenduumii jedheera waan referenduumii waan jedhamee kana bara namni deemnetti gaafa sanillee namni ganda 7 ganda kuma 10 gubata yeroo sun namoonni birrii huddiidha kuma 70 kan gurguratan 7 nama gurguratee Oromoo gidduu wanti naqee uummata eegatti nama kuma 3 olii kan hobbaasisseellee Abarraa Buloo. Inni kun amma sila lafti geedoo sun godina Gujii lixaa aanaa kam keessa ture aanaa kam keessaa gandi 7 cufti gara geedootti kenname. Bunni horaa gala jirti geedoo salphinee horaa ilma turtee amma godina keessatti malee gaafa sanii bunni horaa gala jirti ganda 7 kanayyuu maqaanillee fittimuu danda'a. Ayyee nu himi gandoota sana. Gaddabi galchaa barqoo dhaadhatu banko calcallee haloo bariitti warqa calbeessa warqa saakaroo barqoo gootitti torbantoonni. Hayyee. Bakka ganda kana ittiin jedhamu amma ganda 7 jenna malee jeeta aanaa tokko loli lafti gandi tokkoyyuu ganda amma ganda 5 ganda baay'ee danda'u ganda kanaa gurgurate gaafa sanillee. Amma ganda kana yoo gurguratu Oromoo Gujii karra qubatee jiru cufa waliiniti geedoo gurgurate. Kan gubbatti lafti keenya gurguramuu hin dandeessu lafti keenya geeddoon yaamamuu hin danda'u waan jedhu gubbattidha namni gosaaf gosaan akka wal'aadhee namni lubbuun nama badda kan hobba'eetu sababa san. Kun amma bara kami? 86 bareesun.
Kan amma dhageessan kun haala hawaasni Oromoo kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa keessa jiru qoratuuf gamasitti bilbilee waan argannedha. Akkuma afaan Oromtichaarraa dhageessan kaardiin filannoo shiraadhaa jalqabu hawaasni Oromoo godina Gujii Lixaadhaa humnaan fudhate yeroo ammaatti ammoo kaabinoota mootummaa Koloneel Abiyyiin humnaan irraa guuramaa jiraatu. Dabalataanis namni Abarraa Bunnoo jedhamu kan kanaan dura bulchaa godina Gujii Lixaa ta'uudhaan mootummaa wayyaanee irraa qabee aga Koloneel Abiyyitti hojjechaa ture. Achirraas dhuma bara 2020dha bulchaa godina Arsii Lixaa kan ta'e yeroo ammaatti ammoo paarlaamaadhaaf dorgomuuf jecha godina Gujii Lixaa Hona Qarcaa keessatti kaadhamaa ta'e dhiyaatu sanaan walqabates hawaasni Oromoo mormaa jiraatu galmeef akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo isaa irratti yaada Oromticha kun Gujii Lixaa irraa arganne san dhageessifnedha. Ammoo kan asaanu odeessa guutuu Oromticha kaaba Oromiyaa Konyee Walloo irraa arganne ta'a. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Itti dhiyaadha. Diinni takkaan uraseen beeku diinni duraan nuti jiru ammas namatti jira. Kanaafuu uummata kana takka guyyoomsanii amma lamataaf guyyoomsaa deemaa jiranii lafa tanaa akka duratti deebisnee amaaran walitti toltanii jiruu akka haarayaatti oofatan jedhanii akkasitti uummata kee deemanii akka abbaa amantii manduggoo lagaa sheekolee fi maaliif akka jamu kana walitti fidanii deengaddaa gara amma nageessotiin walitti waamanii araara jedhanii sangaa qalatanii akkuma beekamu sirbanii gargarii deemanii gara amma battee oliitiinis uummata kana walitti waamaniituma araara jedhaniituma akkuma barame san akkuma duraan godhan san uummata keenya darsiisuudhaaf araara godhametu jira. Uummanni bal'aan ni beeka wanni kun akka karaa xurree ofii tolfataa jiran ni beekanii warri abbaa garaadhaa kan jiruuf jireenya isaa laalee uummata Oromoodhaa gadadoo keessatti hambisuudhaaf jiru sun egaa wajjumaan fiigaa jira. Haadha isaa abbaa isaa beenna kuni waan nu gowwoomsanii ibidda duraan darbe sanitti deebisuudhaaf deeman fakkaata. Kana egaa uummanni Oromoodhaa wayi fudhataa hin fudhatu kan walakkaatu jira jaalatiira. Gaarii dhagaa muuxannoo waan araaraan deemaa fi gaagama araarri kun akka guutuu Oromootu Oromoo irraan ga'e duruma durirraa qabnee waan beennudha. Oromoon maqaa araaraan goota baay'ee dhabe ayyuu baay'ee dhabe kan duriyyuu yoo dhiifne baruma 2020 kana gidduu akka kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti gootota Oromoo hedduutu wareegame. Konyaa Walloo keessatti gama Affaariin illee Affaar waliin nagaan bu'ee walirraa bitaa waliif gurguraa jedhanii guyyaa tokkotti Oromoonni Walloo bitanii gurguratuuf gara Affaar deemanii daandii irratti nama 17 qalame. Muuxannoo san osoo qabu hawaasni Oromoo Walloodhaa maal jechaa jira? Warri shira araaraan deemaa jiran kunoo eenyurraa ergama kana fudhatanii warra naannoo Amaaraa irraa moo mootummaa federaalaa ka jedhamu kan Koloneel Abiyyiin hoogganamuun deemaa jira shirri kun? Warri shira kana oofee akka uummanni kun gadadoo haadhumaatii lamata hojjetaa jiru warruma amma Amaaraa kana isaanuma amma akka biyya keenyatti isin bulchina jedhanii isinii fixaadhaa isinii isin bulchina jedhan kanatu waan kana oofaa jira. Warruma isaan jala fiigetuma hayyaan laallattuu warra garaa furdifattee har'a malee kabaruu hin laallee kantuun walumaan fiigaa jira. Hoggaa amma arginu kanatti jarri amma mootummaadhaa poolisii federaalaa jedhamuuf warri makkalaakaa jedhamu kunis itti makamee hundi isaaniitu harka wal keessa qabanii ittumaan jiranii nuti uummanni akka ijaa jiru kadarbe nu gahaa. Kadarbe nu guyyoomsitanii nu nyaachiftanii ammas nu nyaachisinaadha. Waan kanarraa of dhaabuu maannan oolmaha bultuma keessan beennaa eenyummaa keessan beennaa. Kanaafuu waan kanarraa of dhaabuu maannan waan amma qopheeffattan kana namni isinii baatu hin jiru isinuma baata. Balaa dhufaa deemu kana oduu diinan tahin awwala namni baa kana baatu ho'aa. Ibidda keessa seenu isinii jedhanii akkasumatti inni wal argee wal dubbisuudhaaf walitti dhiyaatu hunduu kanuma dhaamafii jira.
Gaarii dhagaa jalqaba yeroo shira araaraa kanaaf kamarsaa kanaa mannaaguu jalqabanii garee waan akka abbootii gadaa jedhamanii fi xiinxaltoota siyaasaadhaa ka biyya ambaatii biyya galanii warra bilisiginnaa waliin dalaganii ammallee miidiyaa keettillee sadarkaa hooggansaa fudhatanii warra jiran warra akka Jaafar Alii fi abbaa gadaa Goobanaa Oolaa faatu midhaan kuntaal 800 baatiidhuma darbe kana gara jalqabaa qabatee seenee san keessaalleen kuntaala 400 warra Amaaraa karaa kenneetu kan hafte qabatee dhufee kan dhufe sanallee uummanni Oromoo Walloo kan miidhame in arganne warruma isaan jala deemutu qooddatee jedhama. Guyyaa sanas re'ee bitanii re'ee qalanii dhiiga buusanii akka waan araarsanii fakkeessaniitu galan. Kan amma deemaa jiru kun shirri araaraa kun itti fufiinsuma isa saniiti laataa yoo isa san ta'e kanarraallee nu himta. Gama biraatiin ammoo jalqaba kanatti tuqxee dabarte obboleen keessan kan Amaaraa waliin nagaan jiraattu bifa haaraanitti ijaarree waliin bulla waan jedhaatti jiranii jetta. Kana jechuun maali? Bulchiinsa naannoo Amaaraa san jalatti godina addaa Walloo san guutuu balleessanii Amaara jala muruufiti karoorfatanii jiru moo mee icitii maaliif duuba jira waan kana duuba? Kuni jaala kiyya aannan Oromoon akka jettu aannan guyyaatti ibsanii keessa saalaa dhugaatti ibsaan barbaaddatanii nuyi har'aa miti duraan qabeetuma mootummaan dhufee darbaa ture hundinuu lafa tana balleessuu uummata kana buqqisuu yaalii godhaa ture hin dadhabee amma inni deemaa jiru kun salma laallataa saniin addan ta'uu araara irrattan deebi'a. Araaran nama wajjin araaramnu tokkollee hin qabnu. Uummata tiksata kan qotatu ka Amaaraatis ka Oromootis hamma har'aa rakkoon qabnu. Rakkoon keenya uummata gabroonfataa durumaan sagalee takkittii alaabaa takkittii amantii takkittiidhaan uummata kana bulchine jettuun har'allee shira kana nurratti oofutti jira. Isinirra hedduu quba qabnaa biroo warri biyyatee jiru barruutti deemna. Waan tokko gargaarsaa miti uummanni Oromoo Walloo kun warri kaayoo fi maxxanfata mararfata sabummaa beeku quba nu qabaate malee kan keessaa maal jarri isii ofii garaa ofii guuttatuudha malee fiixanii ficcisiisuudha malee waan tokko waan nu godhaa jiraniis waan kanaan jiru nu godhaniif hin qabanii kan dhibu kan kanarraa bulchaa an Oromiyaati ka ta'u biyya Amaaraa deemee miliyoon 25 gaafa kennu miliyoon 10 Walloo fallaadhagee dubbatee beeka. Kun egaa walumaan tahaniiti duguuggaa sanyiidha nurratti oofamaa jira achittis ta'e asittis ta'e nu abba gaaris haa ta'u ishee cicha abbaa gadaadhaa abbaa dhiiraa ka jedhamu kun shirri isaan godhaa jiran waan saba Oromoo lafarraa duguugee warra Abisiiniyaa san boquu isaanii ol qabachiisanii wajjin rukutanii dibbeedhaanii wajjin sirbuu malee waan sabummaa maal quba qaban jetteeti sabni Oromoo gaafa mana gadi baasanii jeesan mana daatti baasanii jeesan kararratti addabaayii baasanii jeesan eenyu namni tokko dubbate saba quuqamaa qabu kan dhukkubdee garaan isaa laalatee ilkaan ciniinnatee taa'u malee uummata Walloo dhugatti maqaa uummata Wallootiin maallaqa meeqattiin bu'ee meeqatu godhamee jedhanii kan nyaataa jiru kan uffataa jiru kan iddoo haati fi abboleen maatiin alatti taa'ee muka jalatti aduu fi qorraan gubataa jiru akka fedhan godhanii warruma silaatti waraabessaa fi warangoolloon addan taane kaduraa waraabessatu kun warangoollo fi waraabessa namni addaan foohu hin jiru ummanni Oromoodha tokkummaadhaan Walloo Oromiyaadha maali oduu jennu waan kana shira nurratti deemu kana qoma dhiibee ija baasee akkuma amma qabe sanaan dura dhaabbatee waan kana ofirraa yoo buqqise malee haalli ammanis deemaa jiru haalli nama sukkaara indikaadha gaangaraa fi kenna jedhanii gowwoomsan kun gowwoomuun akka Wallootti darbe natti fakkaata wareegama guguddaan nu eeggata malee eegana gara kanaa waliin akka duraa sanitti qottoon ajjeefamaadha mana keessatti kutannee gubamaa waliin jiraatuun hin fakkaata natti hin fakkaatu jaalati. Bareedaa dhagaa maaltu fala maaltu ta'uu qabaalleen waa tuttutte ammoo itti nu dartaa. Sunis maali Itiyoophiyaan impaayera afaan qawween ijaaramte
uummanni Oromoodhaa sanis ofirraa kaasuu fi barootaaf qabsa'aa ture ammoo galmi qabsoo bilisummaa Oromoo bakka yaadame akka hin geenyee fi kan gufuu ta'aa ture warruma maqaa hayyootaa fi xiinxalaa fi miidiyaa of hirkaa qabaniin waan deemuuti yeroo adda addaatti gufuun qabsoo bilisummaa Oromoo kana mudataa ammoo keessumaa Itoophiyaan impaayeriin dimokiraatofti jechuun hawaasa Oromoo galma qabsoo bilisummaa isaa wallaalchisuun rakkoo har'a nu mudataa jiru kanaaf bu'uura. Kanaaf galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa biyya Oromiyaa walaboomsuudha moo impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuudha? Akka waliigalaatti ammoo rakkoo hamtuu yeroo ammaatti akka waliigalaattuu Oromoof Oromiyaa mudataa jiru kanatti ammoo furmaata godhuuf silaa Oromoon maal ta'uu yookaan maal godhuu qabaa irratti osoo yaada keenu qooddee marii keenya qabxii kanaan har'aaf obbaafne. Dhugaadha. Nuti waa tokko waama kanaan dura dubbannee hoo akka yaadattis wal mari'annee akka dhageenye agarruttis impaayerri Itoophiyaa kun yeroo dheeraadha ture yeroo dheeraadha uummata kana gabroonfataadha hacuucaadha ukkaamsaadha afaan isaa dagachiisaa amantii isaa gachisiisaadha ture eenyu wajjin kana godha hoo jette bobama tan ta'e jala taa'ee maqaa kan keetiin of waamee si fakkaatituma warra akkasiittuun haga har'aa caccabsee nyaatee lafee nu daakee oduu waan dhabamnuu fi oduu uummanni bal'aan waan lafarraa badu ta'e haga balleessan hojjetanii ka'ammaa haadhaan qabduu fi akka hogoosa jetti Oromoon hoo taptu waa mammaaktu duraan darbe nuti uummata kana uummanni amma Habashaa kun nutii fi uummanni kun waliif hin fakkaannu walii wajjin jiraatu hin dandeenyu warri isaanii wajjin jiraanna jedhee dibbee dhahuu kan amma sirbee maallaqa hagana oduu sabni daaraa ta'ee manaa bahee boohaa jiruu dabartee laatuuf isaanuma wajjin dhabama ta'uu qabanii nuti uummanni Oromoodha. Rakkinni keenya maali? Rakkinni nu qabnu rakkoon nu qabnu maali? Bakka ati ilaaltu yoo laale malee isa ati dhaggeeffattu yoo dhaggeeffate malee afaan an dubbadhu yoo dubbate malee gadadoon kun nurraa bu'ee ho'a. Ifatti barbaasuudhaaf tokkummaa nu barbaachisa. Jaartiin ijoolleen dargaggeessi guddaan afaan tokko haasa'ee bakka tokko laalee darbanna bakka tokkotti yoo darbatee akkuma waraabessi nu harkaa fudhate malee dhiheenyuma darbee haaromsa finjaan kana keessatti waan godhame biyenna bakka kufnu hin biyennu ishii goonuu biyenna malee bakka kufnu beekneeti bakka nurra kufisa wallaallee ammaaf wanni godhamuu qabu onneedhaan cimiinnataan kadu bira darbanii haadha diina lafarraa nu balleessuuf akkanatti kee kana dura dhaabbatuudha falli keenya keessaa alaan maal amma wanni godhamutti jiru asiin uummanni alatti nutti gaggaheetu uummata siruu darbiyaa uummata itti jiraatu uummata kanatti uummata shaneedha ni hangargaaraa jedhan ni dabaree biyya kana keessatti ijoollummaadhaan abbaan qawweetti bitee diina ofirraa lolee eenyu akka Minilii kan jettanirra Yohaannis kan jettanirra kana ofirraa rukutaa ture haadha shaneedha jedha. Shaneen ummatuma kana isuma amma jiru kanatu maqaan uumuu baatan malee shaneen nu keen jiru warruma dalgoo hidhate kana warruma baachee kanatu haadha fi abbaa walirratti akkana isin godhaa ture manaa isin baasaa ture jenne kana laalee uummanni Oromoodha wal biraas dhaabbatee ofiis wal bira dhaabbatee bobaa jala walakkaa hatee wal uffatee hadoodee sabummaa nuti beekamte gabrummaa kana jalaa hin baana hoojee bakka tokkotti deebi'ee harkaan qabnee boolla tokkotti naquu dandeenya. Harkaan qabnee hoo akkuma kanatti kaffajana agarsiisanii jandiinni ishii godhuudhaaf ka'e san godhaa jiraan dubbii guddoon jaalatti hin fe'amtu. Uummanni Oromoo waan godhuu beekee godhuu qabaa akka saniin bilisummaan galma beektiidha. Kanatti irratti xiqqoo takka waan daatu kajeela uummata Oromootiif dhaamsa ni qabaa. Yaada warra jala fiigu hin bariitu jettee keeka haa ta'u maqaa qeerrotiin haa jiraatu keessa haa jiraatu haala haa jiraatu diina jala fiigee
agarsiisaadhaa barsiisaadhaa jiru. Haadha teeltee beekna bultii fi bultumatee beekna sabni Oromoo uummanni Oromoodha. Ba'aa baataa jirtu kana ofirraa lafa kaa'e ofirraa kaa'uu maannan walabummaan bilisummaan Oromiyaadha shakkiin hin jiru dhuftee jirti. Gaafsan akkaataa hawaasaba kanaa wajjin itti jiraattu hoo akkaataa oolmaha bultumni keessatti dukkanaa'u sanirra obbaraarii fideenna miidhagsinii fideenna garaan fudhate kun ni badaa. Mootummaa nama jala fiiguu kunis ni bada. Sabni kun hin baduu of sirreetti of eegi. Kana ta'uu maannan xumura badii keetisituun ofirratti uumee jennaani. Kan maa'ii irratti san dhageessifne gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti bilbilee haala hawaasni Oromoo Walloo akka waliigalaatti keessa jiru kan Oromticha Walloo tokkorraa odeeffannedha. Akkuma afaan Oromticha Walloo irraa dhageessanii milishoonnii fi uummanni liyyuu ayilii naannoo Amaaraadhaa wal ta'uun dabalataanis uummata mootummaa Eertiraa fi mootummaa federaalaa takkaa'u kan Koloneel Abiyyiin tumfamuun hawaasa Oromoo Walloo irratti mana gubaa ajjeesaa arma muraa harka muraa erga turanii booda ammoo galagalanii lolli geggeeffamaa ture qotee bulaa takkaa'u horsiifatee bulaa gamaa gamanaa gidduutti waan geggeeffameef sunis nagaan yookaan jaarummaan dhumuu qaba maqaa jedhuun shira adeemsisaa jiraatu qaamota kanneenii irratti yaada arganneef ammoo galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaas eessaarratti yaada Oromticha Walloo irraa arganne san dhageessifnedha. Hoggayyuu odeeffannoo wayitaaf qabatamaa argachuu fi fuula feesbuukii Independent Oromiyaadhaa follow tolchaa akkasumas YouTube Independent Oromiyaadhaa yoo subscribe gootan hoggayyuu sagantaalee keenya ni argattu. Dabalataan karaa marsariitii Independent Oromiyaadhaa sagantaa keenya akka argattan gurra sambuusuu jaallanna. Turtii qaasaa ilaammaatti nufaana qabaattaniifis horaa bulaa isaniin jechaa akka Oromootti ammoo Oromoon rakkoo yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jiru jalaa ba'uuf yaa ijaaramnu haa hidhannu walisaa hidhachiifnu. Waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo waan dandeenyu hundumaan haa tumsinu. Addatti tokkummaa Oromummaaf